Qophii iyyaafannoo aartii Oromoo fi ummata Oromoo. Hayyee ummata keenya ummata Oromoo yooyya akkam nagaa jirtu nageenni keessan badhaadha fulaa jirtan cufattu baga nuuf jiraattan baga olumaan jiraanne. Yaa walistu Asha Birra jedhama walistu Faati Aniyyaa artist Elias waliin taane sagantaa haaraa waan haaraa isin qabanne isin jirra sagantaa marii bal'aan irra godhamu qophii iyyaafannoo aartii Oromoo fi ummata Oromoo jechuudha. Sagantaa bareedaa isin bohaarsu qabanne waan haaraa isin dhufaa jirra aartii Oromootichi uummanni Oromoo hagam gurgura qabani achirratti marii bal'aa waliin goona haga torbaan dhufu Jumaa dhufurraa eegala jechuudha. Friday dhufurraa jalqabee haga torban itti dhufa jechuudha. Obsaan eegadha galatooma. Ayyeega daawwattoota keenya qophiin keenya kanarraa qophii cimaa qophii ergaa gaarii qabu qophii wal jabeeffachuu fi wal hammachuu fi wal gartee tumsachuu fi wal tindhisuu waa hedduu irratti maqaaf gaa iyyaafannoo fakkaata malee walii tumsuu irratti artistoota keenya kadhatan godaa as baasuu irratti hayyoota keenya kadhatan godaa as baastee hamilee isaanii ijaaruu irratti akkasuma qabsaa'ota keenya gameeyyii sabni kun qabu hunda hirmaachisuudhaan iyyaafachuudhaan seenaa irraa qorachuudhaan seenaa irraa barachuudhaan waa hedduu irratti hojjannaa nu hordofaa mee jummata dhufu torbaanitti gaa sagantaan keenya itti bu'a jennee erga beeksifne jummata dhufu ummata Oromoo akkamiin nu simattan nu himattan moo nu simattan kanaaf nu hordofaan afeerraa keenya dhaamsa lammummaa kan dhalootummaa kan lafee ka hiddaafoonii ka dhiigaati nufaana turaan isiniin ja'a galatoomaa. Anis maqaan kiyya Elias Abubakar jedhama. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma artistoonni keenya gaa artisti Faati Aniyyaa fi artisti Asha Birreen isiniif ibsuu yaalan sanitti chaayinaalli irratti qophiin kun isiniif darbu egaa art Faati Aniyyaa akkasuma immoo YouTube Asha Birree akkasuma immoo YouTube Ilaal TV jechuudha. Sadiin irratti iyyuu hordofuu dandeettanii YouTube gaa sadiin iyyuu subscriber godhuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii egaa sadiinuu subscriber godhuudhaan akka nu hordoftan asumaan abdii guddaa qabna. Qophiin kun gaa akkaataan inni itti darbu torbaan keessaa jimaata galgala jechuudha kan qophiin kun gadhiifamu. Har'a jimaata galgala yeroo Asha Birree irratti gadhiifame torbaan jimaata akkasii immoo aartii Faati Aniyyaa irratti gadhiifama. Torbaan akkasii immoo YouTube Ilaal TV irratti gadhiifama. Golduraa duubaanii torbaaniin YouTube channel jijjiirrataa isinii dhufaa jechuudha. YouTube sadiin iyyuu subscriber godhachuudhaan qophii kana akka hordoftan asumaan kabajaan isin beeksisna daawwattootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo. Galatooma. Qophiin keenya torbaanitti yeroo hunda jimaata galgala Friday galgala isiniif gallakkifamaa jechuudha.